namantaatu sichi deebitee jedhaniitu naaf raajameera du'a ilma abbaa caalee yaa guddina seenaa qabna durattuu Afrikaa bulchina nageenya narra waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo anis nagaan jira qaxaleen keessan yookiin moodelistiin keessan jechaadha fayyaa koon jira isin akkam jirtu har'a akkam xiqqoonatti bareede moonatti bukkiseme Esho kasinin jedhu har'a video kana mee haga dhumaa laalatti waan qaallittiin tun jartiin kun waan jetteen arrabsitu dhaggeeffadha. Garuu namni kun maa nama arrabsa sababa kooti jettee abbaa manaa reedde jartiin kun dhugaa. Safuu guddicha bar dubartiin akkamitti abbaa manaa reeddime hin banne bar Oromoo hin jirre jenna malee hin jiru bar. Mee video kana laalatti walitti dachaana. Qoyateen waan man sodaadhu seetaati. Ar'ammoo jettee too viidiyoon keessan si ergee ol baaftee too maxxansita abbaa ebbuu dhayeetan burukse kaarra dhayeetan dhiigasaa hidhiisaa akka tan jajallise akka tan sii godhe dhugaadha naan jetta hin qaanoftu nati intala qaaniin yaanne kana ati intala nanaati maal jechuudha natti si bitanii waggaa 5 guutuu si obsee dadhabee jennaan immoo har'ammoo jetteeti YouTube irratti ol baaftee too na maxxansita maal jechuudhaati. Akkuma ishiin qaanoftu gaafa YouTube irratti ol fuutee too nama maxxansitu sitti dhagaamu maalati dhattee suurota koo jala deemtee guurtee sagalee koo akkuma waan anani taa'ee viidiyoo hojjedhutti fakkeessitee deebii keessan sitti kennamu dhattee YouTube irra keessaa eenyutaan si hamadha siini eenyutu narraa si hidhata siin han dhufee na tuqisi an abbaa manaa kootti kakatusi isa yuumoo jettee ani akkuma mucattitti dhuma guddifane dafteetuma najjeefteetoo fuudhuu barbaadde anaan najjeefteetoo araanii damgifiitidhaan na qabsiiftee uummatatti na agarsiiftee najjeefteetuma dafteetoo isa fuudhuu barbaadde ani ijoollee kootiif turuun barbaada namicha namaa immoo akka nani dhayeetoo haariidhaan dhayee burcuqqoon irratti cabsu maaf na goota maal jechuudhaati hin qaanoftu in qaanoftu ani mucaa koo YouTube irra naakaa isiin jenne maal uummanni hin beeka YouTube irratti maaltu YouTube irra mucaa koo naakaa isiin jedhe maa geessitee mucaa koo YouTube irra keessa ani yoo dandeessee ofii keetii gargaarii yoo dandeessee ofii keetii akkaawuntii kan irratti gatii daayiparii gashiif jedhee akkaawuntii sitti erge fuutee maxxansite mucaan kun mucaa akkasitti afaan rakkataa jiru maaf naan gadditu jedheen ani nama laan sitti erge fuutee too maxxansite. Ati maal jechuudhaatiin qaanoftu akkasitti gubeetanii ishee ajjeesitanii eega ishiin naaf duutee dhaqeetu fudhadha jetteetuma malee abbaan manaa koo 10 naaf fuudha ijoollee 10 danda'uufi qabaa ani mucaa tokko qabaa amma jaanarraa godhataa ishiin dulloomtetti dulluma koositu natti maa inni natti maa maaliif abbaa maaliif jireenya namaa keessa seentaati abbaa ijoollee keetitti dhaqitoo araarami kaan maalan si godhe abbaa mucaa keetitti namni waggaa 5 guutuu hin qaanoftu qoosaadha jedhee irra darbeesii jedhee jennaani waggaa 5 guutuu barana ka isa dhufuu geesseef na maraachee garaacha koona danfiftee garaacha koona luqqiftee najjeeftee too wannu gochuufi kana barbaadde kana si barbaachise maal ati garuu masii maal taate ati maal akkuma maqaa mucaa keetii haadha eebbisaa akka taate eebbisaadhuma keefaan guddifattu maal ati Ega hordoftoota kiyya akkam jirtan maa jaaltisa viidiyoo namoota jechaadha keessana si gorsi keessana sitti barti salphanne ani bari ishiidha yaade daa'ima tana wajji rakkatti laatam jedhu dhukkubsattu qabdi gara haadhati irraa illee deemicoo tana irraa fudhadhee ishii geggeessee akkam taate kajo ani immoo aga ishii san obsa qabaadhe illee guddisuu fi waliin guddisne wal qarqaarree jedhee ishiidha yaadetti ishiin garuu abbaa manaa koonarra tireefde balaa kooti jedhee abbaan eebboo akkatti fuulli isaa dhiita'e
akkuma argitan jechaadha viidiyoo dhugaa nama gaddisiisa akkamitti dubartiin dhiira reebdi dhiiroo nawriidha kun tilliq nawriidha salphanne ani bakka jaartiin kun barana nama raachuudhaaf kaate malee nageenyanii mitindee akkamitti reebdi maaliif reebda ishii maal si godhe hin jaalatte malee barna jaalatte malee nama ajjeesne barnu namsa gadaay miti fiqir no inji wayne namni akkamitti akkana ta'a hindee ati xurataa baateen jedhamne yaada ebbuu akkamitti jecha akkanaa jetteellee baateen arrabsita garuu qaata xurataa baatee ati ebbuu jedhamee hin beekaani sababa ani immoo sirraa fudhanne bara abbaa manaa kee kabajumaa waliin jiraannaa nu lachuu nu gaasiin jedhe yaada ebbuu ati garuu har'allee akkana si godhee gari baatee zarraaf jetti jaartii guddoo akkana ana qabdanii gadi nadhiisina maal jechuudha kun abbaa ebbuu ana jettee buruufamuun kee immoo jaalalaaf jettee aarsaa kafaluun kun waanuma jiru homaa miti goota kooshii sii jira'an inni homaa miti naan jedhe har'as dawwaleef hin ture ganama kana wajjin haasofnee rakkoon hin jiru naan jedhe amma yeroo dhiyootti akkan galummoo itti mee jennaan dhugaa baay'ee gammadee reebbamuu koo garuu rakkoon qabu sababa si jaaladhuuf jedhee siif aarsa siif jedhee nan du'a naan jedhe dhugaa waan biraa miti siif jedhee lubbuu koo nan kenne naan jedhe abbaan eebbu isheen garuu achuma zarraaf qabaa ganna dhiisa jetti maal ta'uudhaaf mee natti maal eebbu waan ta'u hedduu ani barsi kabajee jaalala keessatti aarsaa kafaluun nima jira abbaan eebbu anaa jedhee reebbamuus rakkoon qabu mee kana akkamii bara akkamii keessa jira akkamitti dubartiin dhiirri mana tokkotti moo haadha bara akkamitti dubartiin abbaa manaa reebdi hindi sababa kootti jedhanii walloluun isaanii immoo nama ajaa'iba ta'ulleen qabu walloluun qabdadha ani kabajumaa jidduutti nageenya buusa waliigalaati waliigalteedhaan bakka ani sitti heeruma siin jedhe malee isa reebi yoom siin jedhe yoom isa burusi siin jedhe moo ati dubartoota kaawwan irraa addama isaanuu jibbuudha maaliif jibbita viidiyoo eebbuu ishiin qarqaara rakkoon hin jiru nan qarqaaraan eebbuu jechuun kooti akka mucaa kootitiin jibbu gin wajjiin guddisnaa akka hin dadhabne atillee yoo ati gaaf tokko halkan rafte ani gaaf tokko ishii siifan qabaa ati gaaf tokko immoo dabaree rafna siin jedhe akka ati miidhamne si qarqaara siin jedhe malee ani wanni ani balleesse jira hin jiru kanaafuu ati yoo maal goote gadi baatee viidiyoo narratti hojjette intalli kun narraa dhooggaa warran qabdu gosan qabdu jettee viidiyoo narratti hojjette jaartiin kun salphanne namni guddaa ammaa kabajaa ofirraa fuudha ara haadha eebbu taragaagga'i jaarsi nu lachuu inni nu dadhabne ati maana dadhabda inni nu lamaan nu jaallate nu dadhabne dhiirri akka addunyaatti paarsaantii miliyoona 70 meeqara jirte isa keessaa miliyoonni 5 tuqaan 2 dubartoota tokko tuqaan tokko warra hidhaa jiru tokko tuqaan tokko nama dulloomeedha paarsaantii 2 tuqaa tokko bichaadha warri dhiiraa akka addunyaatti kan jiru dubartoonni akka baay'attu beektu addunyaa irratti akka dubartoonni dhiirri tokkichi dubartii 5 fuudhuu danda'u akka addunyaan beeskistee dhageesse moo hin dhageenyaatee butuun kanaafuu yaa gifti koo ragaa jedhe wanni hunduu kan ragaa jedhamtu ta'a malee muddamanii aaranii hallolan hin ta'u maal ati galgalaan halloltu gizee kee geeffatte karaa irrayyuu baruu qabda malee na jala akkamitti teessee ta'u akkas naan jetta hoo hanoo ishiin arrabsine ishiin hun arrabsite hanqacceen iyyuu hanqotiyyoon iyyuu qacceen iyyaa jedha oromoon haadhaan bahee dubbadhu jechoota sanguutuu naan jettee intala nyaara haaddattee intala ija soqolattee ija soogiddaan niqattee dhufte naan jette waa meeqa naan jette intala ija ishee ashaboodhaan niqatte jette jechoota kanan jedhamne jettee na arrabsite anuuyyuu hamma san hin dubbanne isheen baate immoo boochee viidiyoo narra hojjetti lammaffaa viidiyoo maalirratti hojjanname keessumaan fixannu nun ga'u nu lamaan ani keessaa fixanna siin jedhe situmoo miidiyaatti akkam baasee dubbadhu na godhe malee an takkuma yaadeen beeku miidiyaatti dubbachuu maaliif gootirii jaartiin kun of hin kabajjuu ani ishii kabajee bara nama guddaa jedhee ishii kabajee haadha mucaatii haadha eebbuu sila taateef sababa abbaa eebbuu ishii kabajeeyyuu malee ammaayyuu ittani malikki ishii
Likki wal gashuun immoo salphaa. Soba warri jettan immoo mataadhaan dhaabbadha sombi keessanaa dhii ta'u. Ani agan isa jaaladhu anaaf isatu beeka. Yoo barbaadan abbaa ebbuu sagalee isaa olsinii baasa asirratti. Oo barbaadan jechuu fiidiyoon aan jettan nan fida abbaa ebbuu gisa wajjin haasofnu waraabee. Soba warri jettan jechaadha. Kanaafuu haati ebbummoo odoof kabajjee teessee gaariidha. Si kabajami deddeebistee viidiyoon irratti hojjettee har'allee. Veelloo ani naa filadhu. Veelloo kun miidhagamoo kan biraa bitu jedhee veelloo bitee tokko itti ergee suuraadhaan ka'ee fuuta yuutuubii ishiitii irratti ganna dhiiste. Maaliif namatti asitame? Indee guyyaan sargiitu hin jira gaafa san veelloo keenya addunyaatti mul'isuu maali guyyaa sanii asitti namni biraa akkamitti arga? Guyyaa cidhaa qofaa fi argisiisuu feene malee nu veelloo dursanii akka miidiyaa irra ba'u feene. Kanuma. Walitti muut jirra giifti koo adabadhu taa'e. Ansi kabajaa na kabaji. Sin jaaladha na jaaladhu. Wal xiqqeessuun kun garuu sirrii miti. Kanuma siniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kanatti sheer naaf godhaa kan arguu baattullee ta'e biraan naa gahaa jaartii kana narraa dhoowwadhaa gosti sabni. Ani wanna godhe jiru hin jaaladhe abbaa ebbuu hin jaaladhe. Mee isa haa fiddu yoo inni ishiin jaaladhu jedhe annan dhiisaaf kinu warrarra. Garuu inni immoo si jaaladha naan jedhe. Eega isaa waliin lagalle addunyaan tun odoo galabbatamtee sodaa nama takkaan qabu. Kanuma galatooma.